Ashamaa jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu bakka jiraattan yaanilee nagaa kooti arra jechuudha. Jawwaala keessan sagalee isinii dhageessisuu diduu ta'u yogguu dawwaltan yookaan immoo hoggaa viidiyoo waa tokko muuziqaa garaagara dhaggeeffattan kan moobaayilii keessa sagalee isaa dhadhabaa gadi jedhaa ta'ee deebisee immoo yeroo imoo namaa dawwaltan kan isiniif dhageessisuu diduu yeroo namni isinii dawwalu miseenjerii illee waatsaap illee kan yeroo namni isinii dawwalu yookiin namaa dawwaltan isinitti dhaga'amuu namatti dhageessisuu diduu kanan isinitti agarsiisaa jechuudha. Agadhumaatti na ordofaa warroonni gara YouTube koo dhuftan subscribe godhaa isiniin jedha. Subscribe naaf godhaa, viidiyoo koo like godhaa, galatooma warnaaf gootan immoo danuun keessan naa gochaa jirtu. Kanaaf galatooma isiniin jedha. Barnoota haga ammatti isin darbe argachuuf iddoo viidiyoo jettu kana hooxuxxan jechuudha. As keessaa barnoota adda addaa argachuu dandeessu. Seenaa irraa baradhaa isiniin jedha. Wantoota sirrakkisee seenaa irraa baradhaa yoo gaaffii qabaattan koomentii jala naa kaa like godhaa viidiyoo koo akka namni argee irraa baratuuf like godhaa isiniin jedha. Anaaf illee jajjabinaaf ta'a waan ta'eef viidiyoo koo like godhaa hin dagatinaa. Kana isinitti agarsiisa. Amma jechuudha moobaayilii keessan sagaleen isaa maaliif isinitti dhaga'amuu dida kan jedhuu fi nutti dhaga'amuu dida warroonni jettan maal gootu seetingii keessa seentu jechuudha. Seetingii ni qabaa hundi keessanuu garuu wal fakkaachuu dhiisuu malee moobaayiliin kamuu seetingii ni qabaa achirra tuqxu. Ergaa kanaan tuqxanii saawundi kan jedhu kanarra tuqxu. Erga achirra tuqxanii voolumee kan jedhu kunoo iddoo kanarra ni jira isinitti mul'ata jedhee yaada achirra tuqxu. Erga achirra tuqxanii sarara sadan gara olii tanarra jirti kunoo achirra tuqxu. Erga achirra tuqxanii amma sirriitti deebitanii miidiyaa voolumee kan jedhu kanarra tuqxu. Erga achirra tuqxanii kunoo iddoo kanarratti oof ta'ee jira jechuudha. Isa kana ooni gootu jechuudha. Bantanii keessan akkasitti jiraatti ooni gootu. Sanaa booda kunoo sarara gadi kanaa jechuudha. Customer volume kan jedhu akkasitti itti dabaltu jechuudha. Akkasitti irraa akkasitti itti dabaltu asii ooni gootu sana booda silkiin keessan akka ajaa'ibaa isiniif dhageessisaa jechuudha. Kun isinii gala jedhee yaada. Kanatti sirreeffadha. Amma jechuudha messengerii imo WhatsApp sagalee warri isiniif dhageessisuu diduu kana durallee kan imo isinitti agarsiiseen jira ture. Maal gootu imo warri isiniif dhageessisuu didee gadi qabdu appii sana. Yoo asirraa isinii ba'uu dides karaa seetingii isinitti agarsiisa. Asiin akkasitti tuni amma kanatti gadi qabdaniitu ishee asii tana tuqxu. Garuu namoota baay'eedha kan imo sagalee dhageessisuu didee jedhu achirra gadi tuqxu. Yoo asiin immoo isinii ta'uu baate isin qabdu ta'e ishii kana qabdu ta'e seetingii keessaa isinitti agarsiisa achirra tuqxu. Erga achirra tuqxanii jechuudha iddoo permission kan jedhu kanarra tuqxu. Kana muluu sa'alloo irra godhattu jechuudha. Haala kanaan kaameraas iddoo kanarratti muluu sa'alloo irra godhattu. Kun akkuma isin argitan kiyyaama akkasumatti jira jechuudha. Asirratti dhageessa. Kanallee jechuudha iddoo kanarratti halluu irra godhanne sagalee isin dhageessisu. Kanaaf iddoo kaameraas halluu irra godhanne isin dhageessisu mallattoo ishii jalaa kana ni bantu. Haala kanaan imoon keessan sirriitti isiniif dhageessisa. Warroonni jechuudha yeroo akkasitti gadi qabda isiniif ba'uu diduu maal gootu seetingii keessa seentu. Warroota isiniif hin baane jechuudha seetingii keessa seentu. Erga seetingii keessa seentanii appis kan jettu jirti kun iddoo kanarra achirra tuqxu. Sanaa booda appii muluutu isinii ba'a jechuudha. Kan sagaleen isin didu. Yoo kaameraa jira koomentii wayii diingata argeen ture. Kaameraan yeroo suuraan hankaa jedhu duubatti na harkaa deebisa warroonni jettan kaameroo kan argatuttu. Iddoo booda achi booda permission kan jedhu tuqxu. Sanaa booda muluu sa'alloo irra godhattu jechuudha. Sanaa booda wanta isin dide kamiyyuu asiin dhuftanii halluu irra godhattu siniif hojjetaa jechuudha. Haala kanaan kun akkasitti siniif hojjetaa jechuudha. Amma ani kan imo sinitti agarsiisuu dhufe. Seetingiis ta'ee imos ta'ee WhatsApp messengeris akkasumatti erga gadi tuqxanii maal gootu? Sana booda permission kan jedhu irra tuqxu asitti iddoo kanatti halluu irra godhattu jechuudha. Wanti kamiyyuu happiin kamiyyuu halluu irra jiru taanaan siniif hin hojjetu. Kanaaf eeyyama kennituufi jechuudha. Eeyyama sin gaafata waan ta'eef yeroo jalqabaatiif akkasittiin halluu irra gootu sanaa booda siniif hojjetaa jechuudha. Wanti hin hojjenneef hin jiru.
Haala kana isiniif hojjetaa. Yoo isin dide immoo silkii keessan aappii keessan haaromsaa fideet godhaatii haaromsaa isiniin jedha. Akkasitti sirreeffattu miseenjarii. Iimoos as keessaan dhuftanii akkasumatti iimoos akkasitti toshattu jechuudha. Haala kanaan aareffattu waatsaappis akkasitti sirreeffattu jechuudha. Waatsaappiin eessaraa? Kun waatsaappii sirrees akkasumatti gadi xuxxanii permeesiyoonii jira xuxxanii alloowwii gootu. Muluu isaa alloowwii irra godhattu. Sanaa booda muluu isaa isiniif hojjetaa jechuudha. Akka ajaa'iba isiniif dalaga. Kanaaf haala kanaan sirreeffadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Warroota immoo isin jalaa guutuu aappii tana jechuudha. Aappii keessan qulqulleeffadhaa. Akkamitti akka qulqulleeffattan aappii keessan maal gootu? Aappis kan jedhu tuqxu jechuudha. Seetinguma irratti deebitanii aappis jedhu tuqxu. Aappii qulqulleessuu barbaadda sana maal gootu irra gadi tuqxu. Istooraagii kan jedhu eessa jira? Iddoo kana jira. Istooraagii kan jedhu tuqxu. Kiliin daataa kan jedhu kanarra tuqxu. Ookee gootu sanaa booda isinii qulqullaa'a. Waatsaappii, iimoo, tiiktookii kan kana yoo akkas gootan amma iimoo keessan yoo akkas gootan qulqulleessitan koodii sin gaafata. Lakkoofsa sadii qabaachuu qabdu duubatti sin harkaa deebi'a. Feesbuukiin iimeelii yookiin paaswordii ittiin bantan sin gaafata duubatti deebi'ee ganaa akka addisiitti sin bansiisaa jechuudha. Kanaaf galarii keessanis akkasitti qulqulleeffachuu qabdu. Warroota akkasii yoo of harkaan qabdan hin beektan ta'e paaswordii isaa dhiisaa siniin jedha sin harkaa bada waan ta'eef. Kan amma aappisiin jedhee taa'u kana qulqulleessuu qabdu jechuudha. Akka moobaayiliin keessan illee fuul isiniin jenne istooraagii tuqxu kiliin daataa gootu qoshashaan as keessa jiran hin ba'u jechuudha. Garuu tiiktookis feesbuukis ni beektu taanaan aappii paaswordii isaa lakkoofsa hin beektu taanaan booda keessaa qoshashaa diileet gootanii deebistanii banachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf akkasitti moobaayiliin keessan isiniif hin hojjetaa jechuudha. Yeroo kiliin keessa gootanii ni jira koomentiin garaagaraa pilaastorii ko'aappiin buusu warroon jettanis pilaastorii irra tuqxanii amma qulleessin jirana fakkaate lammata ishiinaan qulleessu shama bahee jira kun kiliin daataa irra tuqxu akkasitti sirreeffattu jechuudha. Galariin keessanis akkasumatti kan guute keessaa qulleessitu suurri sin jalaa hin baduu jechuudha. Galarii keessan keessas akkasitti qulqulleeffattan galariin eessara akkasitti qulleessitan suurri garaagaraa waan gara kanatti dhufuuf akkasitti kiliin daataa gootu suurri takka keessa sin jalaa hin badu. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha wantoota isin rakkisan. Akkasitti keessaa qulqulleeffattuu sinii gala jedhee yaada akka sinii galu abdiin qaba. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.